paartiin badhaadhinaa kaayyoo fi galmisaa inni guddaan gama tokkoon hawaasaa fi uummata dinagdee cimaa qabu ijaaruudha. Akkasumas uummata dinagdee cimaa qabu qofa otoo hin ta'in biyyaa fi naannoo fakkii badhaadhinaa taatee addunyaa fi Afrikaa keessatti dhaabuudha. Dhimmoota kana galmaan ga'uudhaaf akka hundi keenya iyyuu beeknu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa kallattiiwwan gurguddaa inni hordofaa jiru akka jirutti ta'ee dinagdee cimaa badhaadhina cimaa biyya kana keessatti fiduudhaaf kallattii dinagdee nuyi hordofnu kallattii dinagdee qeenxee utuu hin ta'in kallattii dinagdee damdameessaa ta'uu akka qabu murteessee isaan kunis qonna giddugaleessa godhannee qonni madda guddina keenyaa isa duwwaa utuu hin ta'in qonni akka tokkoffaatti yookiin akka madda dinagdee keenya tokkoffaatti kan fudhatu akkasumas industirii malee addunyaan guddatte waan hin jirree fi industirii sadarkaadhuma qonna irratti xiyyeeffannoo kenninuun industirii keenya irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuu danda'uun nurra jira. Gama biraadhaan madda turizimii biyyi keenya qabdu keessattuu naannoon Oromiyaa turizimiidhaa fi turizimii irraa guddinni dhufuu danda'u guddaa ta'uusaa akka biyyaattis waan beekamuuf innis akka madda dinagdee tokkootti isa qofa otoo hin ta'in albuudii biyya kana keessatti uumamaan rabbii biyya kana badhaasee hedduu qabeenyi kuufamaan waan jiruu fi innis qabeenyaa yookiin madda guddina keenyaa keessaa tokko ta'ee fayyaduu waan danda'uuf isa duwwaa miti akkuma sila jaalleewwan ibsuudhaaf yaalii taasisaa turan ICT yookiin IT'n addunyaa keessatti har'aa madda dinagdee guddaa ta'aa waan dhufee fi kana dura akka hundi keenya beeknu isaan kana hunda walitti daballee qonna duwwaatu hin ta'in dinagdeen keenya damdameessa ta'uu danda'utu irra jiraata. Keessaayyuu immoo addunyaan har'a keessa jiraannu addunyaa dijitaalaa yookiin immoo dijitaal iiraa jedhamee beekamu waan ta'eef akka kaleessaa jaarraa darbe yookiin waggoota muraasaa fuula dura ICT yookiin IT'n dinagdee biraa utubuudhaaf yookiin immoo akka dinagdeen biraa saffisu gochuudhaaf qofa itti fayyadamuu duwwaatu hin ta'in har'a addunyaa keessatti maddi dorgommii inni guddaan ICT yookiin IT fayyadamuu akka ta'e paartiin keenya waan hubatee fi madda guddina keenyaa inni shanaffaadhaa fi inni murteessaan ICT akka ta'u murteessee asirratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Egaan akka hundi keenya beeknuu fi ittis hojjechaa jirru rakkoo gama kanaan jiru keessattuu gama qonnaatiin hojiin jalqabnee fi muuxannoon hedduun akka qabnu industirii irrattis yaaliiwwan adda addaa akka jiran turizimii isaa xiqqaatu haa guddatu tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa turan albuudas karaa lookaaliisa ta'u malee hojiiwwan hedduun hojjetamaa turan. Haa ta'uti gama ITtiin hojiin hanga ammaatti biyya kana keessatti hojjetame hojii baay'ee boonsaa ta'ee fi sadarkaa addunyaan irra ga'een kan deemu waan hin taaneef paartiin keenya dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennee rakkoo gama kanaan jiru hiikuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechaa jira. Kana keessaa Digital Itoophiyaa 2030 yookiin 2030 jedhu bocuudhaan tarsiimoon gama kanaan jiru ifa akka ta'u gochuudhaan asirratti xiyyeeffannoo hedduu kennee hojjechuu ergii jalqabee asitti biyyi kun yeroo gabaabaa keessatti gama dijitaalaatiin hojiiwwan gurguddaadhaa fi boonsaa ta'an galmeessisuu jalqabee jira. Egaan addunyaa keessatti akka hundi keenya iyyuu beeknu addunyaan har'aa gama kanaan akka argaa jirrutti har'aa biyyooti ITdhaan yookiin ICTdhaan dorgomummaa isaanii guddisan gama hundaan addunyaa keessatti dhageettiin isaanii gama hundaan addunyaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti wanna barbaadan murteessuudhaa fi gara barbaadanitti dursanii deemuudhaa fi
addunyaan gara fuula duraatti maal fakkaachuu akka dandeessu tilmaamuudhaa fi humna guddaa horachaa jiru. Egaan biyyi ICTdhaan cimaa ta'ee akka hundi beeknu biyya odeeffannoodhaan daataa akka waliigalaatti biig daataa jedhamanii addunyaa keessatti har'a daatota adda addaa addunyaa keessa biyya keessa jiran yeroo gabaabaa keessatti kuusuu bakka tokkotti kuusuudhaan odeeffannoon yeroo gabaabaa keessatti odeeffannoon qulqulluu ta'e akka tamsa'u gochuudhaan akkasumas sirni wal quunnamtii hawaasaa yookiin ummatoota biyya sana keessa jiru saffisaa akka ta'u gochuudhaan murtoo mootummaadhaaf paartiin kennu haqa qabeessaa fi ariifataa akka ta'e haqa qabeessa duwwaatu hin ta'in itti gaafatamummaa karaa hordofsiisuu danda'uun akka murtaa'u gochuu keessatti gahee isaa taphachaa jira. Isa duwwaa miti biyyi ICTdhaan cimaa ta'an qonni isaanii yeroo gabaabaa keessatti ammayyaa akka jiru argaa jirra. Biyyi ICTdhaan cimaa ta'an indastiriin isaanii dorgomaa ta'aa akka jiru argaa jirra. Biyyi ICTdhaan cimaa ta'an waraanni akka hin jalqabamne waraanni biyya isaanii irratti akka hin jalqabne dursanii akeekkachiisuu dursanii arguudhaan hojii guddaa hojjechaa akka jiran. Waraanni yoo jalqabe immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuruu akka danda'an addunyaa keessatti argaa jirra. Isa duwwaa miti dinagdee addunyaa keessatti ICTdhaan biyyooti guddatan GDP isaanii yeroo gabaabaa keessatti akka guddatu kalaqaa fi ariitiidhaan hojjechuu akka danda'an biyyi ICTdhaan cimaa ta'ee dhimmoota kana hunda yeroo gabaabaa keessatti gonfachaa jira. Haa ta'uutii har'as addunyaan ICTdhaan yoo guddate addunyaa hundi walqixa akka hin guddanne immoo dhimmooti lama chaalenjii yookiin qormaata gurguddaa ta'aa jiru. Isaan keessaa fakkeenyaaf digital divaidiin addunyaa irratti har'a jiru har'a maddi dorgommii inni guddaan akkan sila isiniin jedhee beekumsaa fi infraastiraakcharii dijitaalii irratti addunyaan qabudha. Waa'ee digital divaidii yookiin garaagarummaa dijitaalaa yeroo kaafnu dhimmoota lamaa kaasuu keenya. Dhimmi tokkoffaan waa'ee digital divaidii yeroo kaafnu waa'ee infraastiraakchariiti. Inni lammaffaan waa'ee affordabilitiiti. Waa'een infraastiraakcharii akka hundi keenya iyyuu beeknu rakkoo kana hiikuudhaaf mootummaan naannoo keenyaas haa ta'u mootummaan federaalaa rakkoo kana hundee irraa maqsuudhaaf accessibilitiin akka jiraatu keessaa digital 2013 dhimma waliin gahinsaa wajjiniin infraastiraakcharii wajjiniin jiru akka hiikuuf halkaniif guyyaa hojjetamaa jira. Isa duwwaa miti accessibility uumuu duwwaadhaanii rakkoo kana hiikuun hin danda'amu. Hawaasa afford godhuu uumuu danda'u nurra jiraata. Hawaasi infraastiraakchariin jiraatee accessibility uumnee hawaasi divaayizii bitee fayyadamuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoo kana hiikuu hin dandeenyu jechuudha. So accessibility uumnee affordabilitiin humni fayyadamummaa uummata keenya akka dabaluu fi qonna keenya cimsuu danda'u nurra jiraata. Galii uummata keenya jabeessuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf waa'een digital divaidii addunyaa keessatti accessibilitiin utuma jiraatu garaagarummaa guddaa addunyaa keessatti uumaa kan jiru humna fayyadamummaa danda'u wajjiniin fayyadamuu danda'uu fi dhabuu wajjiniin kan wal qabatu. Kanaaf rakkoo digital divaidii naannoo keenyatti finnee yoo ilaallu boodarra nan kaasaa garaagarummaan jiru garaagarummaa guddaa. Garaagarummaan har'a jiru garaagarummaa aksesii dhabuu duwwaatu hin ta'in garaagarummaan humna dhabuus jira. Kanaaf paartiin keenya aksesii duwwaa uumuu duwwaatu hin ta'in humna uumuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Humna uumuudhaaf baadiyyaa keessatti, humna uumuudhaaf magaala keessatti, humna uumuudhaaf carraa hojii uumuudhaaf halkaniif guyyaa wanni tattaafannuu fi dijitaaliidhaan dorgomaa ta'uu danda'uudhaaf. Kanaaf chaalenjiin addunyaa guddaan tokko keessaa chaalenjiin keenya waa'ee digital divaidii namni baadiyyaa keessa jiruu fi namni magaala keessa jiru. Namni Finfinneerraa Finfinneedhaa fi Finfinneetti dhiyoo jiruu fi namni Finfinneerraa kiiloomeetirii 1,000 irra jiru ikwaal walqixa fayyadamaa miti. Kana hiikuu danda'u nurra jiraata. Inni lammaffaan waa'ee digital literacyiti. Waa'ee digital literacy yeroo kaafnu accessibilitiin jiraatee humna bittaa namni qabaatee
yuuzabiliitiin iskiiliin hin jiru yoo ta'e moobaayilii duwwaa silkii duwwaa bilbiluudhaaf qabatanii deemuu duwwaa ta'aa jechuudha. Kanaaf rakkoon keenya inni guddaan har'as digital literacy'n Oromiyaa keessa jiru digital wallaalummaan yookiin doofummaan digitaalaa naannoo keenya keessa jiru guddaadha. Doofummaan kun hawaasa hin baranne qonnaan bulaa duwwaa kan ibsu miti. Hawaasa baratee namoota illiitiidha ofiin jennu hunda keenya kan ilaallatudha. Kanaaf waa'ee digital literacy yeroo kaafnu waa'ee usability, waa'ee ogummaa, waa'ee iskiilii haasa'uu keenya jechuudha. Kanaaf waa'ee iskiilii rakkoo kana hiikuudhaaf maal gochaa jira? Mootummaan paartiin keenya 5 million coders rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka hiikuu fi gama tokkoon kaarikulamii barnoota keenyaa keessatti IT'n dabalamee jenereeshiniin ittaanu rakkoo kana wajjiniin akka hin guddanne gochuudhaaf hojjechaa jira. Gama biraadhaan immoo in short term 5 million codersiin hundi keenya barannee doofummaa ICT doofummaa teknooloojii keessa bahuudhaa fi halkaniif guyyaa hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana gochuudha yoo baanne accessibility'nis yoo jiraate qabeenyas yoo qabaanne digitaalii illiterate yoo taane addunyaa keessatti dorgomuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf har'a dargaggoota nuyi ijaarru carraa hojiitiin nuyi ijaarru digitaalii literate ta'uu danda'utu sanirra jiraata. Moobaayilii duwwaa baatanii deemuu duwwaatu hin ta'ini moobaayilii sanaan wanna addunyaan access godhu access gochuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaaf paartiin keenya dursee yaadee addunyaan gara fuula duraa addunyaan gara fuula keenya dura jiru addunyaa dijitaalaadha. Addunyaa namni waliin taa'ee haasa'utu hin ta'in dijitaalii hojiin hundi kan hojjetamudha. Kanaaf jenereeshinii haa qopheessinudha. Kanaaf jenereeshinii dhaloota ittaanu qopheessuudhaaf paartiin keenya akka paartiitti vaangaardi ta'ee adda duree ta'ee hojii kana abbummaadhaan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Fakkeenyaaf asirratti kan ilaaltan paartiin keenya akka naannoo Oromiyaatti miseensa miliyoona 6.6 qaba. Imagine miseensa miliyoona 6.6 ragaasaa yookiin dokumentii isaa faayila isaa sassaabnee waajjira paartii damee Oromiyaatti walitti haa qabnutu jennee waajjirri paartii damee Oromiyaa faayila sana baachuu qofaafuu kan ga'u miti jechuudha. Faayila miliyoona 6 baachuuf kan ga'u miti. Kanaaf gama tokkoon akkasitti fayyadamuun ispeesii waan biraatti silaa fayyadamu fiizikaalii ispeesii argamu jechuu kooti. Waa'ee iCloudii kan warri teknoolojii jettanii miti. Ispeesiidhuma lafarratti fayyadamnu hammam nuu qusachuu akka danda'u. Lammaffaa waraqatii achirratti bahu namni tokko faayila meeqa qaba? For example, public service yeroo jalqabnu bara 2013 faayila nama 600,000 peeperiin achi keessa jiru miliyoona 90 ture. Waraqaa tokko piece of paperiin yeroo lakkaa'amu miliyoona 90 ture amma yeroo sana jirutti. Imagine miliyoona 90 faayila 600,000. So digitaalii yoo fayyadamne spaces, resources, humna namaas baay'ee qusachuu akka dandeenyu sirriitti beekuu danda'u nurra jiraata. Beekuu duwwaa miti hawaasi keenya nu jala jiran, sektorooti keenya nu jala jiran kana sirnaan fayyadamanii hojiirra oolchanii resources qusannee resources ilaa asitti balleessinu hojii biraadhaaf invest gochuu akkamitti akka dandeenyu sirriitti ilaaluu danda'u nurra jiraata jechuudha. Akka waliigalaatti kana hojiirra oolchuu keenyaan tokkoffaa sirna ragaa qabiinsa keenya gabaasa sobaa kan jedhamu ituun hojjetamiin hojjetame kan jedhamu gama biraadhaan sirni odeeffannoo keenya akka ammayyaa'u waqtaa akka ta'u gochuudhaan miseensoti paartii keenyaa miliyoona 6 yeroo barbaadanitti tajaajila paarticharraa barbaadan akka argatan gochuudhaan sirni odeeffannoo keenya immoo mijaa'aa akka ta'u gochuudhaaf in case rakkoon yoo uumame itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gochuudhaa fi dhimmi kun dhimma murteessaa akka ta'e sirriitti hubannee asii gara seektara keenyaatti baay'een keessan akka eegaltan naagalaa gara seektara keenyaatti yoo deebinu hojii kana qabannee abbummaadhaan qabannee akka hooggansaatti hoogganuu danda'u nurra jiraata. Egaa akkan sila isinii kaasee rakkoon digital literacy fakkeenyaaf miseensa miliyoona 6 qabnu keessaa nama meeqatu kana access godhaan
assignmentii keenya ittaanu ta'a jechuudha. Infraastiraakcharii uumnee accessibility akkasii uumnee nama miliyoona 6 keessaa namni fayyadamu hin jiru yoo ta'e at the same time resource balleessaa jirra jechuudha. Kanaaf ittaansinee nama asitti fayyadamuu danda'u uumuu exercise akka godhu gochuu 5 million coodersiin hojiirra akka oolu gochuudhaan paartii dijitaalawaa paartii yeroo gabaabaa keessatti hunda bira ga'u paartii gabaasa sobaarraa bilisa ta'e paartii addunyaa keessatti dorgomaa ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti waan inni biyya kana keessatti taasisaa jiru addunyaa hunda biratti beekamaa ta'e ijaaruudhaa fi sochiin akka waliigalaatti jalqabne sochii jajjabeessaadha. Garuu dhimmoota chaalenjii qormaata ta'an kana itti fufinsaan hiikuudhaan paartii keenya cimsuu danda'u nurra jiraata kan jedhuun qaba. Dhumarratti jaalleewwan hojiin kun sadarkaa kanaan miidhagee akka hojjetamu gootan maqaa kootii fi maqaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatiin galata guddaa isinii galchuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa galatooma.